Aski wajjin jaalallee kee turtee waggaa baay'ee wajjin jiraachaa turtanii amma maaltu dhaga'ame yeroo ishiin nama biraa wajjin jirtu? Nanaare nangubadhe. TikTokiin kan Oromoo bichaa taate galan isaa ga'u amaarri Bila gartee amata guutuu makkii Oromoon itti laphee raachuun fudhate kokkobalchiisetu. Jira jirtu ashama harka fuune ijoollee Oromoo qaqqaalii nageenyi koo badhaadhaa bakkuma jirtanitti shaashambaa jedhee simbira ga'ocharraa kun chaanaalii Burqaa Entertainmentidha. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun akka nu jajjabeessitan isiniin jecharra viidiyoon amma laaltan qabiyyee keenya sagantaa har'aa keessatti gaa isin bohaarsuu akkasumas irraa barattu dheetan egaa kananni qabadheen isiniif dhiyaadheera. Haga xumura qophii kanatti akka nu faana turtan immoo affeerraa kooti. Kun chaanaalii Burqaa Entertainment. Aski wajjin jaalallee kee turtee waggaa baay'ee wajjin jiraachaa turtanii amma maaltu dhaga'ame yeroo ishiin nama biraa wajjin jirtu? Nanaare nangubadhe nan cinca'e ibiddan ta'e gubadheetu qaalaatti nagatte ishii waggaa baay'ee wajjin turre wal jaalachaa turre walii laannee turre yaada akkanaa yaadee ture. Okay, amma ishii fuudhettanii yaadannee turtanii erga ishiin nama biraa wajjin hin taate maaltu isinitti dhaga'ame? Ibidda keessan taa'e manziilleen bitadhe yoo jedhe hiwaddade jarakinaalleen bitadhe yoo jedhe hiwaddade qoricha tafkiilleen bitadhe yoo jedhe hiwaddade ofan ajjeese jechuutti muki dhabame filloollee argadhe. Egaa akkuma amma argitan Muller dura anatu jaalate maskiidhaani maskiin naganteetti jedheera viidiyoo kanarraa akkuma argitanii baay'ee maskii mangeedhaan jaaladheen jira jedheeti egaa mucaan akkana qoosee jira egaa ishiin erga nama biraa jaalatte maaltu miira maaltu sitti dhaga'ame ennaan egaa nan gubadhe nan aare qaalatti nagattee deemte waan tokkollee bitachuu hin dandeenye jarakaanillee bitachuu hin dandeenye jireenyillee qaaleera jedheeti egaa haala kanaan ibseera. Akkuma amma viidiyoo irraa laallee deebinetti akkatti bohaartan abdiin qabaa viidiyootti aanu waliin. Amma baga gammaddanii baga gammannee ilmaan Oromoo injifannoo arganne injifannoo nu argannes amma TikTokiin kan Oromoo bichaa taate galan isaa ga'u amaarri fi Tigree walitti kalaqalamte qiqqilii taate qaywaxii taate gulantanu amma maaltu nu ga'e nuyi jaarmarroo silaa sarmeen araaramu. Nu amma wanti nu go'uu qabnu TikTokiin kan Oromooti, YouTubein kan Oromooti, Facebookiin kan Oromoo bichaati, bichaannaa bichaanoo mafataa zanaa itti jenna nu amma Jimma jennee, Harargee jennee, Shawaa jennee, Walloo jennee, Karrayyuu jennee, Boorana jennee, Iluu jennee, Gujii jennee, Walloo jennee, Wallagga jennee, Arsii jennee, Jimma jennee warri haftan muluun Oromoon kutaa 11 wal shoomnee wal shaarree wal booressinee wal boochifnee walitti ichifnee walirraa ichifnee walitti gamnee walirraa gamnee walitti ichifnee walitti burraaqnee wal boochifnee wal gammachiifnee wal jaalannee wal fuunee walirraa ishinee bakka TikTokiin ta Oromoo bichaadha. Zanaa fataa itti jennaan namni tokko ciqiciqee hin jiru bakka amaarra akkana jettee Oromoo gaallaa maalii hin jiru wanti akkasii Tagaru manto injiru amma hafe qagalan isaa ga'u amma Oromoo bichaadha TikTokiin kan Oromoo bicha fataa jaam zanaa jaa wallola. Baay'ee qoostiin talli kuni ansin ajaa'ibu gaa sooshaal miidiyaa kanarraa kanan argadhee isin bohaarsa jedhee tanan isiniif qabadheen dhiyaadheedha. Egaa TikTokiin kan Oromooti YouTubein kan Oromooti haasaan ishiin itti haasoftu baay'ee kan nama ajaa'ibu. Fedhiin hin daangamu bakka ibsattu akka barbaaddetti bakka ibsattu fedhii ishiitii waan barbaadde addunyaa kanayyuu maaliif aneenyuu haa ta'u an Oromooti hundumtuu jetteetti ishiin an Oromooti hundumtuu jetteetti fedhii isaanii viidiyoo kanattis akka bohaartanii deebitan abdiin qabaa. Talli kun gaa biyya Arabaa jirti achi teesseeti gaa hin qoostu toora TikTok ishee irra seentanii gaa waa hedduu argachuu ni dandeessu itti bohaaruu dandeessu. Ammas viidiyoo kanarraa akka baratan abdiin qabaa bohaartanii akka deebitan jechuu kooti. Viidiyoo afaan faana turtii gaarii isiniin jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi barakatu jirra jirtu ijoollee Oromoo qaqqaalii baga jiraattan jeetiin jira. Ni aartee maaliif warri jettanii aaree badi aare
Bila gartee amata guutuu makkii Oromoon itti laffeeraachuun fudhate kokkobalchiisetu. Mee ani akkamiin taphati? Nam tokko kaadhimaa qadiirii dhiisi nama jiru nagar. Egaa himata tokko sammas arganneerra Kadir maakii narraa fudhateera raachuun maalidha kaadhima kiyya ta'uu osoo beeku akkamitti narraa fudhate jedheeti gaa haala kanaan ibsateera innis gara mindeema namoonni kana dhageessan immoo akkamitti kaadhimaa Kadir jechuun namni takkittiin akkamittiin dhaba nama takkitti akkamittiin dhaba jedheera. Egaa baay'een nama ajaa'ibu qoosaa jiru. Egaa torban kana deddeebi'aa jira sooshaal miidiyaa kanarratti. Warreen egaa argitanis akkasumas viidiyoo kanatti akka bohaartan abdiin qaba. Kaadhimaa kiyya gizee raachuun narraa fudhatu akkamitti namni takka dubbachuu didee kaadhimaa kiyya raachuu fudhateera jedhee ammaan tana egaa iyyaa jira Kadiris maskiis narraa fudhatan jedheera sila bucaani baay'een nama ajaa'ibudha fan nama godha. Egaa akkatti bohaartan abdiin qaba. Ammas viidiyootti aanuun waliin turtii gaarii isiniif haa ta'uun jedha. Egaa baay'ee akkatti bohaartan akkasumas immoo riilaaks taatanii akka deebitan abdiin qaba. Egaa viidiyoon har'aaf qabadheen isiniif dhiyaadhe asumarratti xumurameera. Torban viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nama torbanii nuun haa jedhu nagaatti.